السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتان كبجمتو تدا وتوتا كينيا جرتو جباتني الحمد لله قالت ربي نجا كم جرتا وربي يا خيسا وربي يا لا سنين جتا أرد تاني نفني جرة مالك وني إيجا كبجمتو تدا وتوتا كينيا أروان بريدا كبني نفني أكم أجا كان أندرون وأجا جماعة ترين حالا براماتهن باقي وان دسنا مجد وان سبتجمع مدا وان سيدنمو إتبو هرتن ittiin gammadan akka nama harkaa qabutti akka nama arra mana keessa jirtutti waan isin itti gammadan baay'ee waan das nama jedhu isiniif dhufnee jirra kabajamtoota daawwattoota keenya ashaayyelli kuno hayya daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa keessanii fayyaadhaan nagaa jira galata rabbi daawwattoota keenya ida qallaan kan ardii rakkinu meeshaan nos duba dhoysine kun jechuudha min dhoysine ne yaada baay'ee guddaadha ida ardii cunaari ardii cunaari maashaallah maaree kana maal jennaan itti fakkaate kaate amma ardii cufna jette kana mootu alhamdulillah rabbil alamin nama mootu akkatti yoon ardii cufnu gammadu jira baga dasisin jedhee jennaan nuti badhifannee laala akka nuti badhifannee dachee cufne kana egaa isinillee dhuftanii nu waliin akka bashannantanii nu wajjin akka baay'attan abdii rabbi irraa hin qaba amma kallattii maaniin gara hojiitti deemna kabajamtoota daawwattoota keenya meeshaan har'a dhufe kun meeshaa qarshii 55,000 fi birrii 700ti meeshaa qarshii 55,000 fi birrii 700 haa ta'u malee baay'ee wanni as keessatti das nama jedhuuf mee dikoorin mee hagam bareedammoo hagam mana namaa guutaa hagam immootu boqonnaa sammuu namaa kennaa hawaan immoo galii olii gaffii gurra nama oolcha hagam immoo kaargoo maadrishiin irraa nama oolcha waan jedhu keessatti seef godha laalati kabajamtoota daawwattoota keenya kallattii maaniin gara meeshaatti isin deebisa meeshaan mootu Aayishaatu jira Aayishaan tokko waagaa isaa maalat meeqan akka inni bitame isin beesifti ani kabajamtoota daawwattoota keenya namoonni yeroo baay'ee maal jechaa jirtan waan ta'eef lakkoofsa bilbilaa keessan nuu kaayaa lakkoofsi bilbilaa keessan dirqama nu barbaachisaa warroonni jettan kallattiidhaan barrooti kaayii warri jettan barreessinellee kahaa jirra iddoon nuti itti argamnu mootu Adaamaadha waa lama nu gaafatan lakkoofsa bilbilaati iddoo itti argamnu iddoo haga eessaa akka deemnee nu geggeessinudha waan ta'eef jalqaba lakkoofsi bilbilaa keenya duwwaa 9 66 lakkoofsi bilbilaa keenya duwwaa 9 kana qabatanii nu bilbiluu dandeettanii iddoon nuti itti argamnu Adaamaadha naannoo Keellaa jedhamutti argamna iddoon dhaloota keenya immoo godina Arsii Aanaa Roobeeti itti aansuudhaan immoo hageessa deemtanii hojjettan kan jettan akka guutuu Oromiyaatti Oromiyaa bal'oo keessa wajjin fataa haa jennee inshaallah ta'ala meeshaa kasiin liqqabannee amaanaa keessanillee mootu abdii rabbii guunnee isinii geessina isiniin jecha ani kallattii maaniin gara Aayishaatti isin dabarsa Aayishaan immoo kallattii maaniin gara meeshaa deemee tokko meeshichi kamaanii akka ta'e isin agarsiisaa gatii isaa wajjin na wajjin tura. Wantoota keenya amma kallattii maaniin gara meeshaa isin agarsiisutti seenuu fi qophaa'ee jira yaadannoo qabadhee jira akka hin dogoggorre meeshaalee kana hunda isaa gatii isaatii fi meeshaa akkamii akka ta'e isiniif hima daawwattoota keenya kallattii maaniin gara meeshaa guddarraa gara roottoo kanarraa isin jammara jechuudha roottoon kun roottoo guddicha isa dhuma akka qanii dura bitee osoo hin taane roottoo lammaffaa yookaan saayiziin isallee gadi anastanyaadha jechuudha xiqqaadha jechuudha roottoo kana gatiin isaa qarshii 1,000 fi birrii 300 qarshii 1,000 hin bitame lammaffaa rakabooti abbaa gadaa isin agarsiisa rakabooti abbaa gadaa yeroo hundi isin agarsiisee jira ammallee isin agarsiisa rakkoo hin qabu siinii 12 qaba saarbisii kun asuma keessaa qaba ishii isaan hin jechuun bakka gisee baay'ee isin agarsiisa waan ta'eef deebaa olu faayidaan waan hin qaba jedhee hin yaadne fi sufraa qaba kunoo mandajaa qaba inni 3,100 kaayixaanatii fi gajabana rakkaatan keessa jira 3,100 bitama gisee hundaayyuu ni beeytanii kaayixi aanu distii habbaa jira obboleettiin jenna kun wanni meeshaalee biraas irraa meeshaa isii adda godhu distii habbaa jira kadhaabata kiyyaan xiqqaawwan xiqqoomaa isaanii kenna isa kana qabdi jechuudha xiqqarraa ka'e guddarraa ka'e haga xiqqaatti qabdi distiin kun maashaallah distii baay'ee bareedaa ta'edha laalaametti kun laalame taadha maraas abbaan manatti godhatan tagizee ijoollee ajjiitti godhatan haaluma saniin baqqa haga keessummaa haga diggisii takka dirasii kanama fayyadu dirasii kuno guddicha jalaa qabdi guddicha jalaa isin agarsiisa dhugaa yeroo ayyaana yeroo diggisii waan hunda akka ta'uu danda'u jechuudha laalaa keessa disti baay'ee guddaa jechuudha inni guddicha jalaa haala kanaanin
daawwattoota keenya haaluma kanaan bara distii kana gatii isaa isinitti hima. Distii abbaa jahaa qarshii 4,200 bitame. Distiin kun qarshii 4,200 bitame abbaa jahaa xiqqarraa guddaa isiniin jedhee jira. Kan itti aanu jookii warqaammaadha. Jookii warqaammaa yeroo baay'ee mana kiyya keessatti beekamaadha. Beekamaadha jedhee har'allee isin agarsiisu hin dhiisu jookii baay'ee bareedaa ta'e jechuudha. Kunis kana fakkaata. Jookiin kuni obboleettii jookiin kana fakkaata isin jedha qaalii gaarii nama. Haala kanaan jookichi qarshii meeqa? Qarshii 2,000 inni beekamaadha. Meeshaa na biratti gisee hunda beekamuudha. Jookii bishaanii jira, burcuqqoo bishaaniitu jira. Jookii bishaanii burcuqqoo bishaanii mootu bira geessin agarsiisa. Jookiin tuni mana kiyyatti addisiidha. Burcuqqoo bishaanii numa jirti. Jookiin tun gara viidiyoo keenya keessatti yeroo jalqabaatiif dhufte ilaalame baay'ee bareeddi. Bishaaniif gisee jechuun kuni gisee ayyaanaa gisee keessummaa adda addaatti fayyada. Kun immoo mana keessa jiru makamuyyuu ni fayyada waan ta'eef kun burcuqqoo tana wajjin maachii godhee qopheessee jira. Jookii tana burcuqqoo abbaa jahaatu jookiidha. Isinii magatii isaa adda addaan qabadhee waan ta'eef jookiin qarshii 700 burcuqqoon bishaan qarshii 107 1,100 jechuu walirratti isaan lama. Feermuuzii adii qabdi. Feermuuzii obboleettiin teennaa feermuuzii kana qabdi jechuudha. Feermuuzii lama qabdi. Kun feermuuziin kun feermuuzii baay'ee babbareedaadha. Yaani kwaaliti eeggate jechuudha. Akka kalariin bichaan adii ta'e kana laannaa kun babarruu diizaayinii illee ofirraa ni qaba. Feermuuziin kun lamaan jechuudha. Qarshii 1,100 qarshii 2,000 bitame. Qarshii 1,100 qarshii 2,000 bitame. Egaa feermuuzii kana baay'ee ijoolleen warri biyya Arabaa jirtan hin beeytani. Meeshaan kun meeshaa biraandi ta'edha. Akkuma meeshaa biyya keessaa lookaal manaa miti jechaadha. Meeshaa inni illee akka warqaammaa ta'e kalarii adda addaa akka hin qabaanne ilaaltan malee meeshaa biyya alaatti irraa biyya Dubaay irraa seenu jechuudha. Feermuuzii warqaammaa sanii wajjin. Warroonni warqaammaa barbaadan bitachuu dandeessanii warroonni immoo mana keessaaf isiif ta'a waan ta'eef kanallee yeroo itti barbaadan ni jira isiniin jedha. Saanii feermuuzii jedha. Saanii feermuuzii bira geennee irra saanii feermuuzii akkanuma bareeduma filaan mukkee irra taa'ee sitaa agarsiisu obboleettiyya. Kuna saaniin feermuuzii tuni xiqqoo layyatti jetti. Kana fakkaatti baay'ee bareedduudha. Laalame qabannummaan isillee diizaayinii adda qabdi. Baay'ee bareeddi tokkorraa haga 3 kuno haala kanaan sii bitee jira siin jedha qaaliitiyya. Gatiin isii saanii feermuuzii abbaa 3 qarshii 2,400. Gatiin isii beekamaadha nu biratti isillee. Saarbisii warqaammaadha. Saarbisii warqaammallee mana keenyatti beekamtuudha. Waaqni isillee qarshii 3,000 ni beektan sirriitti jedheetu ni yaada. Ni beektanillee ta'uu ani isinitti agarsiisuun kiyya waan hin oolle isinitti agarsiisan bareeddii baay'ee bareeddii waan taate kun kan isin fidhiif hin baase kun meeshaan kamiyyuu jechuudha. Meeshaan nu binnu shigii qabaa nu irraa baafnee isin agarsiisuuf eegas immootu gisee hojjenneet viidiyoo hojjennee geessine kallattimaan gara shigiitti hin deebina. Kun haala kanaan asheegamtee dhufti. Fakkeenyaaf isaanii tuni laala sireen tuni haala kanaan asheegamtee dhufti. Agarsiisuu kana keessaa baasee ilaalame. Ati gadi qabee meeshaa akkasuma naa gadi qabee. Meeshaa baay'ee bareeda ta'edha sarvisiin kuni. Sarvisiin kuni baay'ee darajaa qaba. Akkasumas immoo iddoo itti irraa oomishame wajjin garaagarummaa qaba jechuudha. Hanga qarshii 1,000 jira. Fireen sadiin isii hanga qarshii 1,000 jechuun baay'ee qafiifa wayiitu jira. Yeroo qabatanii jedhan xarziin isaa kuni nama mura jechaadha isa san isa amma qarshii 1,000 akka jedhame. Kuni garuu furdinni isaa meeshaa oriijinaalaa fi baay'ee das nama jedhudha. Kana fakkaata. Kanaan darajaa qaba jechuudha. Dabaraatti isinii dabara. Dabaraatti gisee isinii dabaruu kallattimaan mandajaa kaarabaa qabdi. Mandajaa kasala qabdi obboleettiin teenna. Mandajaa kaarabaa jechuun isii kanaan namni isiin beekne jiru mana kiyya keessa daawwattoota kiyya ta'e qarshii 800 bitamti. Mandajaa kasala qabdi immoo sanbichaa miti obboleettiin tiyya. Mandajaa kasala jechuun immoo isa kana inni kun akka saayiziin isaa qannasuun gatiin isaa qannasallee dabalallee akka guddinaaf xiqqeen isaatiin jechuudha. Gatiin isaa dhaabbataa miti akka tanaa. Meeqeen? Mandajaan kasalamu qarshii 1,000. Qarshii 500. Makraajii jira achirraan immoo makraajiin tunillee mana kiyyatti beekamtuudha. Makraajiin tuni leetirii takkaafe. Ani shigii keessaan baasu dheedhi sila baasee qadaadee agarsiise gaariidha. Garuu shigii beeksiitiin hateettu akka yaa'oon hin jenne. Makraajiin tuni qarshii 600 leetira takkaafe walakkaadha. Maashina bunaa meeshaa yeroo jalqabaati mana jedhe isammaa hiikee isin agarsiisa.
Maashina bunaa. Ayyee. Maashina bunaa jechuun ka mooyyatti tumuna fee jira kun. Kanaan jecha ni beekan isin hunduyyuu ani mootu maashina bunaa kana yeroo jalqaba. Halkaniin kanii saa sadiitti laan qwa. Gochose. Goota waan tokko dhageen kama buna dhaabbattee duudaa argita. Kanaan jecha maashinni bunaa kun sana fakkaatti kwaaltii ta'e eeggatte baqa. Ittirra mexxanne ta'etti. Kana laala mana keessaaf eenyumaa hukka geessu jechuudha. Baay'ee kwaaltii ta'e eeggatteedha sana fakkaatti maashinni bunaa baay'ee bareeddii gatiin isii. Maashina bunaa qarshii 800 bitamte. Qarshii 800 bitamte isin jedha daawwattoota keenya. Qarshii 800 yoo jennu ta 500 bitamtu jira, ta 600 bitamtu jira. Meeshaa gisee binnu jechuudha. Birrii 100 akka 200 jennee meeshaa hin taane isin bituun barbaannu. Meeshaa umriin isaa isin wajjin turu. Meeshaa yoo galtan illee itti fayyadamtan isin bituufin waan gaarii bituun dirqama qaba. Akkuma mana kiyyaa osoo bite fakkeenyaaf 100 akka 200 jedhee waan hin taane waan hin binneef isin illee haluusanii waan galleen dabalu waan gaarii isin bituuf. Istoobii abbaa lama. Istoobiin abbaa lama illee mana kiyyaatti baratamaadha. Garuu baratamallee ta'u isin agarsiisa daawwattoota keenya. Istoobiin kun haala kanaan ashagamee dhufa. Nugeezee baay'ee keessaa baafnee tumaan mul'ifna. Garuu inni haala kanaan ashagamee dhufa. Meeshaaleen nuti hundi isaa shiikii qaban. Sababni nu baafnee agarsiifnu akkasiin meeshaa keessa laaltanii irraa gammaddaniif malee hundi isaa kaartoonii dhufan. Kun haala kanaan istoobiin kun ashagamee dhufe jechuu barbaade walumaa galatti keessaa gisee barsiisni agarsiisullee Sambichaa miti akkuma namni shiikiin yoo dirate wistilipsii jalaa qabu wistilipsii dirasii qaba kun haala kanaan oriijinaalaa baay'ee kwaaltii eeggate. Maqaan isaa mootuu hin jira inni illee haga qarshii kumaatillee haga qarshii kumaa fi 600 karakasaa guuteera haga qarshii hin jira inni hundi isaatu sadarkaa wal tara garuu. Kuni garuu maqotaa xeeraa qaba as keessaa dhagaa qaba dhagaa isaatti gubata malee istoobitti hin gubatu jedhama. Dhuguma mootu dhagaa as keessaa qaba xiqqoo baasuuf wanta ittiin baasan qaba saniif hin baafne malee akkana isiniin jedha daawwattoota kennaa hojjetattanii geessanii gisee irraa hojjetanii kun asitti akka sakkaatanii lafa keettan akka lafatti achi darbitanii biraan deemu. Isinitti beeraa. Hayyee daawwattoota keenya istoobiin kun qarshii 3,000 hin beekamaa nu biratti yeroo baay'ee beeksifnee jirra. Kallattii maaliin kun haala kana Istilipsii isaatti dirree jechuudha. Meeshaa keessaa tokko tokkoon gisee baafnee viidiyoo hojjennee geessinu. Akkuma baafne akkasumatti waan lafa na yookaan immoo akkuma baafne akkasumatti waan akka ta'e isinii nuti fakkaate. Takka takkaan ishii isaa keessatti rarree eegas immoo kaartoonii biraatti rarree isinii jira inshaallah. Isiniin jedha daawwattoota keenya haala kanaan kun istoobiin bakka mana isaatti deebi'ee jira. Gisee feenu immoo kana walitti sirreessinu isiniin jedha. Kallattii maaliin istoobii abbaa lama soolaarii meeshaa yeroo jalqabaati mana kiyya dhufe. Soolaarii isin beeksisaadha. Warroonni warra baadiyyaa hin qabne hin jiru. Nu hunduyyuu nuufii keenya katamallee jiraannu warri keenya baadiyyaa jiran waan ta'eef soolaarii kana galtaa'ee isin agarsiisa akka dhaabattee sun taane. Kottaa hojii soolaarii kana laalu. Ijata isaan qopheeffadha warra keessa yaadadha warra keessa warra baadiyyaatti soolaarii xixiqqoo ibsatanii warri keenya. Kuni baay'ee ta'a. Qorqoorroo mana citaa keessattuu gaadaa saaloonii bakka barbaadan keessachuu danda'anidha. Soolaarii kun jechuudha. Kun ilaalamee guddaa baay'ee guddaadha. Afran nuti suuqii yoo barbaade. Bakka 4 qaba jechuudha. Ampuulii 4 qaba jechaadha kabajamtoota daawwattoota keenya. Ampuulii qaba. Asiin asirratti suuqama jechuudha. Kunillee ibsadhu waan ta'eef baay'ee humna isaa qabu. Hundumaafuu garuu isin agarsiisa sirriitti isin agarsiisa. Gamanni isaa bakka barbaadan gaada saaloon tabbitanii itti fayyadamuu dandeettan kun haga hin dheera barbitanii jirtanii haala kanaan kanarratti sakkaatanii jechuudha. Kuni alatti gaxxamama wanni irratti kun alatti aduu irratti gaxxamama kun immoo haala kanaan kanarratti sakkamee gamanni kun gadi dhiifamee jechuudha. Bakka barbaadanitti kun itti dabale ampuulii takkame. Ampuulii as keessaa qaba kun hundi isaatu adda adda ampuulii qaba. Harkiftanii kaan gaadatti kaan saaloonitti kaan bakka ibiddaatitti bakka barbaadanitti jechuudha. Haatteessan abbaan keessan gisee agichaa ibsatu haatteessan ligaadha maaliif dukkana ta'eef maaliif sirriitti dhifneef. Hagayoomi dukkana keessatti inneetiin hagayoomi kurraazii ibsanna jirana hagayoomi mootu yoo maatiin keenya rakkata maaliif immoo biyya alaatti gubanna maaliif immoo xaarreetiin himmaaf ittiin fayyadamne ka jedhudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya. Fiitii ampuulii kana bitteerti wallahi fakkeenya isinii taati jedhee yaada. Yeroo meeshaa fi keessanii bitattan waan kana warra keessanii bittanii baay'ee fayyada yaada. Maaliif warri keenya wallahi rakkatan baadiyyaatti baay'ee. Waan mijaa'ootan addasii godhu keessa maal jette beekta? Ani maatii kiyyaa dafee akkanaa deemu barbaadaa jette. Tariiti. Rakkoon qabu garuu kan maatii kiyyaa kun akka deemu barbaada waan ta'eef dafaa naa ergaa jette. Shoo fi shiloon tifakkir walla habiibti shaaxara.
لا لا هو يوم ما كوني فكين كان يبسو بربادن كنو أسرع يبسها إسكان يبسي أنا اللي هني جدا جرا أقوم ما يساك اسمه لا يا شبيبة جرا جرا ما برا ما فاق أقول أقوم أمبولتي أقوم أبرادي كنو كان يبسي تندورا هي كان يبسي تنين بودا على كنا والنساء كان يبسي تن كنو ولله دمادن وانت يبسي مقابا يتكلم تسكانه زبيت سكوا بربادن نلله على كنا ننجي جرا asii sirriitti gidee sakkaatan kun haala kanaan ifa hundi isaatu yoo sirriitti sakkaatan sirriitti ifa kun kunillee ishee jira amma kana tokkocha fi abbaa ampuulii afuriiti kana tokkochaa fi kana tokkochallee kun hundi isaanii kan jiranii hundi isaa gara garatti harkisanii gaadaatti jechuudha hundi isaa ibsachuu dandeettan laalaame maashaallah tabaarakallah obboleettii xiyya siyaa ifuun siin jedha wallaahi anuun si eebbisamaa wallaahi siyaa iftu ammallee siyaa iftu du'aayin haadhaaf abbaa keetii mootuu ganaa si bira jirti jireenyi kee ifa siif haa ta'uu dukkana sirraa haa nama koomee haadhaaf abbaa jalaa mootuu jaannatallee argatee duniyaallee argatee waa hundaan haadhaaf abbaa irraa milkaa'ee fi nama hundarraa ollarraa milkaa'ee rabbi si haa taasisu wallaahi rabbi jazaa keerii si haa deebi'uu siin jenna nullee asumaanii addaan banin addaan bana mala kunillee laala as keessaa gamada qabaa kuni gara akkatti kuni akkatti ifarratti waan irratti garagaran soolaariin kun jechaadha alaan akkas godhame asiin gamada wajjin connect godhama jechaadha bakka kanaan gamada kanaan connect asirratti godhamame asirratti na fakkaate kuni asii kanaan wal qabsiifame akka haala kanaan yoomiyyuu ni ifa maatiin mushkila walachi habiibti argita siyaa itti siin jedhee jira kallattii maaniin kuni kana fakkaata gatiin isaa mootu wanti kuni qarshii 5,000 qarshii 5,000 dhibba lama yaadannoo farka waan hin qabnee fi qarshii 5,000 dhibba lamaan bitame wallaahi gatiin isaa homaa miti maaliif yoo jettan fakkeenya ampuulii osoo biraatti galchina jedhanii baay'ee hin danda'amu baadiyyaa keessatti koraazii gaazii maadirishinuu shaamaa waan akkasii kan olii gadi oofurra kan haala kanaan binnee warra keenya gammachiisuu qabne isin jedha dhaamsi hayyooti duuballee dhaamsi ani kana dhaamsa deebisaa amma kana xaasan booda shagee deebisaa kunuma haa taa'uwan kallattii maaniin gara biraatti sin dabarsa sa'aatii keessan isin irraa fidhu taa'e iyyuu sin hidhee jira bakka soolaarri gidee dabaru saarbisii abbaa 8 meeshaa kanallee yeroo lammaffaa kiyyaaf bituu kiyya yeroo tokkoffaaf fedha kiyyaaf bitee obboleetti sarpiraayiz godhee baay'ee gammaddee baay'ee siidas jedhee har'ammootu namni biraa isa sallaaleetiin ajajatee jira isa sallaalee eegaluun biraa ajajate immoo ani mootu bitee fidee jira kanallee tokko meeshaa 8 walirra bitamaa qarshii 4,800 bitamaa ni beeytanii asiin durallee gatii isaa amma taa'ee takka maal akka qabu isin ibsa akkuma qanii biraa waan fudhayyuu ni qaba tokkoffaa isaanii torba isaanii kana meeshaa kana waan inni jaalachiisu keessa isaanii kun isa tokkoffaadha qilfaa qabaa laalame isaanii waan eeggatee dhara badaan deemaa jira meeshaa nu fayyadudha isaanii torba qaba meeshaan kuni kuukisii yookaan keekii waan adda addaa irratti nyaatan qaba akka nu bareedu tana laalame tan qaba lama jedhaani isaanii tana qaba isaaniin taqanii dura bitee tiftuun xiqqishuu isii addaa liyyinnatii qabanii waan natti bareedeef tana qayyaree bitee isinitti illee bareedi jedhee ni yaada daawwattoota keenya tun ilaalame dizaayinii isii baay'ee namatti tolti takka 2 3 meeshaa 3 irraan ga'ee jira isaanii shorbaatu jira afuraffaadha kafaandishaatu jira laffaadha saarbisiitu jira saarbisii abbaa jaha tokko 2 3 4 5 jaha abbaa jaha saarbisiin kun jechuudha meeqarra geenne tokko 2 3 kana wajjin kana 5 jaharra geenne jirra tiritu jira meeshaa torbaffaa isaati tirii wajjin saarbisiin mootu kun as jirti burcuuf jookii irra daraddare ammoo nuti akkumatti hojii eegalchiiseera irraa guuree isin agarsiisee barbaachisaa ta'e kuno saarbisii kana jira meeshaa 8 walii gallisa meeshaa 8 iyyuu qopheessee jira obboleettii xiyya inshallah nagaan isaa agarsiisin jira qaaliif gaarii nama kun meeshaan kun 8 walii gallisa agarsiis meeqa qarshii 4,800 ni beeytan isin durallee isin time san caalaa mootu iyyuu firaashatu jira tiraasitu jira tiraas carqitu jira harka isin time maaltu na teessise yeroo gataan hayya daawwattoota keenya firaashni kun akkuma isin argitan kana meeshaa kan hundaa ka duuba taa'ee isin bareechaa jiru tiraasii uffata firaashaa kanneen obboleettiin teennaa waan isin mul'atu keessa firaashii keessaa waan hafuutu jira firaashii tokko ta'u firaasha afur qabdi nu garuu kan mul'ifne meeqa tokko 2 3 firaashii 3 mul'ifne waan bootan xabbabuuf kanaayyuu jechuun bakka haaddas isin jedhu jenneetini afnee jirra afurii isaa 3 isaa
فراش أفور قبدي وفتح فراش اللي أفور قبدي تراسي كلنا قبدي وفتح تراسي كلنا قبدي وبلدين تنا كنا حالة كنا أبني برايتني إحنا قاسينا جرا ما شاء الله تبارك الله كإتيانو مقارجة إسوات جندي ولا لنابي تنان جتة إسوات جندي ما جري كياده إسا كان ديما كان ديما فرش كان جدّورا كنو ككراج كمسكوري قبدي وبلدين تنا كنو إسا كان بيجي جرا كراج مسكوري اللي كبر بعدين كجاورا حالا كنا سي بيجي جرا سنجرا كالي ديمه رندي مالا لامي باي بريدة ما شاء الله عليك والله لا ما قبل بلدين تنا كنا كنا جامتي كنا لين جرا مقارنة جرا ما نسي بيجي جرا سنجرا حبيبتي قلبي كيت أنا ما طافه مقارنة جرا بس أمور جرا ما يشاهد تكتب كوشان الدنيا ميدا وقتها كنا ميشان بلدين تنا دس إذا هاجر كنا فكاتا warri meeshaan kun dassin jedhe immoo haaluma kanaan illee bitachuu dandeessanii meeshaan kun qarshii meeqaan bitame 55,000 fi 700 bitame soolaarii oh my god xiqqoo waan dogoggoraan barraa'etu jira jechuun gatii soolaarii dogoggoraan barraa'e soolaarii yeroo jalqabaatiif finne waan ta'eef gatii isaatii gaditti gadi qannafamee niin barraa'e waan ta'eef isarratti obboleetti nagama keessatti waliin mari'annaa rakkoo tokkollee hin qabu obboleeyyan kennaa warri meeshaan irra talabatan dhiisati eenyummaan nu hubataa meeshaan biyya keessa hiigisee takka olii gadi yoonni jedhaman hin jira jedhee hin yaadu daawwattoota kenna hundumaa kun isin sheer laayik sabskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessuun irraanfatina meeshaan kenna gaddas yoo jiru taate koota talabadhaa eenyumaa hookarra kenna banaadha isinin jenna daawwattoota kenna maashaallah wallahi baay'ee nama jira obboleetti yesimmoo rabbiin nagaan isaa galchu itti saafa jedhamsiisuu yoo warra keellee karraa gammadu rabbi haa taasisu jedha qaaliitiyya hundaafuu nu amma kallattii maaniin gara meeshicha bakka jiruu tiraasii irra yaasuu firaash irra yaasuu meeshaa rattabuutti deemna isin immootu viidiyoo laayik godhaati waliif sheer godhaa keessaa baa isinin jenna ma assalaama